Kabajamtoota hordoftoota maatii yuutuubii hundee qaroominaa akkam jirtu, nagaa keessanii nagaan jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundi isin wajjin haa ta'u. Egaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti jechoota sagalee dheeraa kanneen jedhaman waliin barannee jirra. Egaan guyyaa har'aa immoo jecha sagalee gabaabaa dheeraa jedhu qabadhee isin dhiyaadheen jira. Turtii gaarii. Egaa barnoota keenya guyyaa har'aa jecha sagalee gabaabaa dheeraa kan jedhu yeroo ta'u, egaan jechi sagalee gabaabaa dheeraa maal jechuu akka ta'e ka'u waliin barannudha jechuudha. Jecha sagalee gabaabaa dheeraa yeroo jennu, sagaleen duratti uumamee jiru sagalee gabaabaa yookaas hafuurri keenya gabaabbatee kan uumamudha jechuudha. Akkasuma sagaleen dheeraa kan jennu immoo sagaleen dhuma jechaa sana irratti uumamee jiru yeroo hafuurri keenya dheeratee uumamudha jechuudha. Yeroo hafuurri keenya dheeratee ba'uu kan uumamu jechuudha. Fakkeenya jechoota muraasaa asirratti fudhannee waliin haa ilaallu. Kaa kan jedhu kana yoo ilaalle hafuurri keenya gabaabbatee uumamee jira jechuudha. Kaa jennee jechuudha. Eda'uu jedhee raa jedha jechuudha. Raa kan jedhu kun immoo hafuurri keenya maal ta'ee jira? Dheeratee uumamee jira jechuudha. Kaa eda'uu raa yeroo itti daballu maal jedha? Karaa jedha jechuudha. Karaa. Sagalee gabaabaa ka jedhuu fi sagalee dheeraa raa jedhu yeroo itti daballu karaa jedha jechuudha. Kanaaf jecha sagalee gabaabaa dheeraa jennee jechuudha. Sagalee gabaabaa kan ta'e kamii? Ka kan jedhu kanaadha. Sagalee dheeraa kan jennu immoo isa kamii? Raa kan jenne kanaadha. Kanaaf sagalee gabaabaa dheeraa jennee jechuudha. Jecha sagalee gabaabaa dheeraa kan jennu egaa jecha isa kamidha? Karaa jecha jedhu kanaadha jechuudha. Egaan akkasuma jecha itti aanu fudhannee ilaallu. Sagalee ba jedhu eda'uu sagalee rii jedhu fudhannee ilaallu. Sagalee gabaabaa ba jedhu eda'uu sagalee dheeraa rii jedhu yeroo itti daballu jecha barii jedhu kana arganne jechuudha. Sagalee barii jedhu kana arganne jechuudha. Sagalee barii jedhu kana arganne jechuudha. Egaan sagaleen jalqabaa akkuma jecha isa olii kana keessatti ilaalle ba sagalee jedhu kun sagalee gabaabaadha. Rii sagaleen jedhu kun sagalee dheeraadha jechuudha. Eegala jecha sagalee gabaabaa dheeraa kan uumame barii jedhu jecha jedhutu uumame jechuudha. Barii sagaleen keenya dhumarratti maal ta'e? Guddifama isa dhumarratti ni dheerate jechuudha. Ni dheerate jechuudha. Egaa jecha itti aanu kana fudhannee ilaallu. Ma sagalee gabaabaa jedhuu fi rii sagalee gabaabaa jedhu yeroo itti daballu marii jecha jedhu kanatu arganna jechuudha. Marii jecha jedhu kana argannaa jechuudha. Jechichis jecha sagalee gabaabaa dheeraati jechuudha. Egaa akkasuma jecha itti aanu kana fudhannee haa ilaallu. Saa sagalee jedhu eda'uu dii sagalee jedhu kana. Saa kan jedhu kun gabaabbatee kan uumamedha. Sagalee gabaabaadha jechuudha. Dii kan jedhu kun sagalee dheeraadha jechuudha. Jechi sagalee gabaabaa dheeraa uumame kamidha? Sadii jecha jedhu kanaadha jechuudha. Jecha sagalee gabaabaa dheeraa sadii jedhu kana argannee jirra jechuudha. Egaan jechi sagalee gabaabaa dheeraa jecha sagalee gabaabaa tokkoo fi jecha sagalee dheeraa tokkorraa kan uumamu jecha sagalee gabaabaa dheeraa jenneetoo waamnaa jechuudha. Egaa walumaa gala barnoonni keenya guyyaa har'aa kanaadha. Egaan asirratti goolabnee namoonni yuutuubii keenya sabiskiraayib hin taasisne yuutuubii keenya sabiskiraayib taasisuudhaan akkasuma hiriyoota keessanii sheera gochuudhaan akka nu cina taatanii barnoota keenya guyyaatti gadi lakkisaa oollu kan akka irraa barattan jennee si yaadachiifna. Kan akkasuma
ergaawwan qabdan akkasuma yaada qabdan koomentiidhaan nuuf ergaa. Barnooti keenya yoo isinitti tole immoo laayik nu taasisuudhaan nutti na dhaabadhaa isiniin jennaa. Namoonni akkasuma barnoota karaalee garaagaraa daayirektii wajjin barachuu barbaadan karaa iimoo, telegiraamii akkasuma waatsaappii barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa keenya Duwwaa 9 Duwwaa 5 Duwwaa 7 21 26 irratti bilbiltanii daayirektii nu quunnamuu ni dandeessu isiniin jennaa. Haga kutaa itti aanutti turtii gaarii.